waggaa sadi guutuu qarshii irraa nyaate abbaan manaa ishee jechuudha dubartii biraa irratti fuudhe. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ay carraa keenya shamara biyya ormaa. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba jecha egaa ka hordoftoota kooyi warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warroonni ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Egaa har'a immoo siifanii burtee maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Wanti qabadhee dhufe akkuma dura dubbadhe irratti obboleettii keenya tokko akkuma anaa akkuma sii biyya ormaa kanatti dalagachaa jirtu. Isheen obboleettiin kun abbaa manaa qabdi. Abbaa manaa biyyatti waan hunda godhatte wajjin qabdi jechuudha. Waan hundumaayyuu waliin godhatanii qabu jechuudha. Seerumaa wal fuudhanii qabaatu jechuudha. Na obboleettiin keenya kuni akkuma anaa kan namni of jijjiirradha hundi keenya kan biyya yaane biyya baatee biyya ormaa jirti jechuudha. Ana arga isheen biyya baateen booda immoo abbaa manaa biyya jira. Abbaa manaa kanarratti waggaa sadii kana qarshii irratti ergaa turte. Mana obboleettiin keenya kun sagalee ishee isiniin dhageessisa. Hanga waggaa sadii jechuudha biyya ormaa kana keessa turte mana nu ijaare. Obboleettiin keenya kun kaayyoodha kan qabdu isheen mana ijaarrachuudha kaayyoon ishee. Akkasuma mana ijaarradhee hiiqaa kiyyatti galfachuun barbaada jettee waan akkasii dubbachaa jirti jechuudha. Obboleessi keenya kun immoo maal godha hanga waggaa sadii kana jechuudha. Mana lafa nuu biti mana nuu ijaar jettee ishii na ijaara kana sanni loo jedhu birrii ishee guuraa hanga waggaa sadii kana mana ijaarree jechuudha. Meeqaa viidiyoo ishee dhaggeeffanneet daqiiqaa tokkoof sin dhageessise tanaan walitti deebinaa jechuudha. Sigale nama taanaa wal guddifannaa otuu asii hin galiin manni koo ijaarame yoo naa dhume mi'a mana koo keessaa immoo hamma naga'u birrii irratti murteeffadhee galaka. Ko dubartiin mi'a mana keessaa barbaaddi bara. Anoo ofii koo akka dhiiraatti na yaada akka dubartiitti na yaada qofaa koon ta'een qofaa kiyya ta'een bara gargaarsa dhabe beektaa gargaarsa dhabe ofiisaa taa'ee akkaawuntii isaa irra guddifatee natti utaala ofiisaa akkaawuntii isaa furdifatee natti utaala nama coggarraa kana nyaata maaf na fita biqqaa gidi obbolaa dhaltuu jiqqixxee ciisa dhalate. Maali namni akka kana maalidha maali meemmini nam tokko namni uumaa edda nama tokko jibbitee yooni egaa nama tokko jibbitee jechuudha. Egaa nama sana jibbitee dafqa isaa waliin jibbi bifa isaa wajjin jibbi qabeenya isaa wajjin jibbi lakkisi gadi lakkistee lakkisi. Dafqa kiyyaa narraa nyaata dafqa koon jaallata namummaa koo jibbi. Egaa akka obboloota koo kun sagalee ishee dhaggeeffachaa jirtani wanta isheen jechaa jirtu jechuudha. Waa hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Ilmi namaa kun baay'ee garaa jabaatalleedha. Hedduu garaa jabaata dhugaa dubbachuuf. Maaliif har'a isheenuu shamara isheenuu dubartiidha biyya ormaa keessaa baatee raa'attee as dhuftee isheen dalagachaa osoo jirtu inni immoo achi taa'ee mana ijaaruu dadhabee lafa bitee mana ijaaruu dadhabee jechuudha gartanii. Osuma akkas jettu immoo inni jaartii biraa ishee irratti fuudhee yookiin immoo haadha manaa biraa irratti fuudhee jechuudha. Nama manaa biraa irratti fuudhee ishee lammataa jechuudha. Meedaalaa dhiirri kun dhugaa rabbi hagam garaa jabaata dhiirri kun kan jedhu iyyuu nama jabeessisi bakka nama jibbisiisa dhiirumta hagam garaa jabaata shamarratti hagam garaa jabaata jennee yoo ilaallu waan baay'ee nama gaddisiisu. Nutuu isaan ifatanii raawwatanii nu eeguu dadhabanii nu obsuu dadhabanii shamara osoo nu asii achi qarshiitti erginu shamara nurratti kabiraa janajjananii nurratti fuudhuu jechuudha. Laalaa dhaggeessanii obsuu dadhabde qoy isheen anaayuu jettee yookiin bultii kee jijjiiruuf jettee jedhee obsee hin teenye har'a inni irratti fuudhe jechuudha obboleettii keenya irratti. Erga irratti fuudhee ka'e immoo dhugaa bareedduu takka nama gaddisiisa dhugaa miciyyoota na viidiyoo ishee dheeraadha. Addaanaan kutee isinitti isa lammaffaa irratti viidiyoo isinii fida. Dhugaa dubbachuu fi miciyyoon kun maal jette viidiyoo gizee amma fakkeenyaaf yeroo madaamni bira jiraatte hojjechuu silkii namoonni tokko ta'e malee tokko haasa'uu hin dandeenyu keessattuu gaafa isheen nu waliin hojjettu haasa'uun baay'ee ulfaataadha hin beektan hundi keessanuu baay'ee ulfaata. Isheen qo'ifachuu haati madaamni kun bira jirti waa hojjechaa jirra jettee silkii cufatnaane gaana kee deemtee jedheeni
mucayyoo tanatti ka'e jechuudha. Meeshaan biyya ormaa jirti gaana maal keessa jirti dhugaa rabbi hedduutu akka nama gaddisiisa jechuudha. Laala warra dhiiraa kan hunda garaa jabaatu jechuudha. Jedheeni raawwateeti booda mucattiin tuni sa'aatii hanga isheen dhugaa dubbachuu sa'aatii tokko malee jedhee meeshaa dhiqee jettee turte. Kana malee meeshaa dhiqxee jechuudha hin beekamaa keessattuu immoo ijoolleen beerut natti fakkaata mucayyoon tuni beerut immoo sa'aatii kana keessatti ayyaanatu jira waan ta'eef dhugaadha mucayyoo waan dhugaa jettee inni akka mucayyoo obboleettiin keenya kuniin kaatee immoo amma argashee hojii fixxee amma dawwaleef viidiyoodhaan dawwala gaafa viidiyoon dawwalu mucayyoon tun jalaa kaaste viidiyoo ishii jalaa kaastee turte viidiyoo isaa san jalaa kaastee gaana kee fixattee jedheeniti maal gaana bira namee biyya ormaa lakkan gaana leenjoo ishiin arabaa keessan jiraa jetteetuma marsii deebistee jechuudha mucayyoon tuni. Innaa gaafa maltii deebistee fi jettu achumaan ciisaa jira kan ciisaa jiru immoo shamara dubartii biraa wajjin ciisaa jira achumaan viidiyoodhaan itti agarsiisee kunuutii jedhee itti agarsiisee jechuudha. La haadha manaa tana kabajaa dhabdee kabajaa ishii dhabee qarshii ishii nyaatee har'a dubartii biraa bira ciisee isheetti agarsiisuun hanga ishii irraa bahe hanga baqaa ishumarraa bahee jechuudha fuudhuun barbaadu ishii baqaa ishumarraa bahee jechuudha walumaa galatti. Ay dhiirota keenya wanti isin ijoollee keenya irratti hojjechaa jirta shamara irratti cubbuun garuu isin qaba keessattuu ijoollee shamara biyya ormaa osoo isheen akkanatti qarshii isinitti argitu qarshii irraa nyaattanii isin dubartii biraa walii gad ari'uu deemtanii waaqayyoollee isin gaafata cubbuun keenyallee isin qaba jechuudha. Dhaggeeffadha waan inni godhe obboleettii keenya kana hedduutu akka garaana nyaatte. Maaliif mucayyoon kun sagalee kanneen laayivii irratti waraabsiste sagalee isaa ammaa waan laayivii tokko tokko irratti waraabsiste jechuudha. Garaana nyaatte namoonni tokko tokkollee mucayyoon kun aarii keessa waan baay'ee keessa seenteerti namummaa na baasee waan hunda na baasee maraattuu na godhee osoo isa gorsuu osoo akka haadhaa ta'uu osoo akka obboleettii ta'uu fi odoo akkanitti haadha manaa ta'uu fi inni garagalee akkana naa godhee ani xiqqaattus guddattus haadha manaa isaatii anatu mirga irraa qaba garuu dubartii biraa natti agarsiisuu mirga hin qabu osuma ta'eeyyuu ijaan agarsiisuu hin qabu jettee baay'ee tokko ofitti aartee turte obboleettiin keenya kun mee ilaala hangam akka garaa jabaatu dhimmi dhiiraa jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanti nan obboleettii kanarraa baradhellee waan baay'eedha. Hagumaan viidiyoo ishee dhaggeeffadhetti hedduutu akka irraa baradhe. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan of eeggadha. Adaraa abbaa manaa kee jettee hunduma keessatti qarshii hin ergine. Qarshii hunda isaatti hin ergine. Abbaa manaa kiyya na jaallata inni akkasii inni naamaleen ta'u inni dubartii biraa hin laalu hin jedhin. Ilmi namaa gaararraadha. Gaararraan beektutti gaararraan bakkuma bifti ishee bakkuma wantuma bira geessisa fakkaatti. Yoo diimaa bira geesse diimaa fakkaatti. Yoo gurraacha bira geesse gurraacha fakkaatti. Yoo adii bira halluma bira geessisa fakkaatti jechuudha. Dhiirrillee akkasi. Ammas isiniin jedhe dhugaa dhiirrillee akkasi. Har'a mucayyoo teenya tana mucayyoo obboleettii keenya tana jechuudha. Oduu ana ta'ee maalan godhee bakka isaan bu'ee yoo ilaalu baay'een kanatti dhaga'ama. Waaqayyoon obsa ishii dhafaa kennu homaa miti. Bultii isin argatti homaa miti kana maachis nyaate yoo ta'e ishiin isaa ammallee yoo hojjette hin naqqabdi daa'imaa hin naqqabdi hojii tattee waan barbaadu gochuu hawwiin koo mana itti mana sana ijaarrachuu dandeessi. Waaqayyo si haa guutu obboleettii koo. Obboleettiin keenya kun kaa'ee baay'ee tokko aartee baay'ee tokko inni viidiyoo agarsiisan baay'ee tokko aartee bakka sagalee isaa malee hiriyoonni isaallee yoo gorsan mucayyoo tana sagalee yoo haasoftu laayivii irratti baaste jechuudha. Maaliif baaste yoo jennee gaafannu maaliif hin baasne nan baasaa nan gubadhe akka nan gubadhe kanatti immoo namoonni biraa narraa baratu jedhee tanan baase. Namni biraa akka narraa baratu dubartiin biraa akka narraa barattu ani sidaa akkana ta'e kan biraa kanan taane jedhee ta'anii baasaa jira waan hin baafne hin qabu. Duraayyuu waan dhossaa kanatu nu teessise jettee obboleettiin keenya kun baay'ee miira keessa galtee baaste sagalee isaatillee waan baay'ee baastee jirte jechuudha. Laayivii sanii namni ilaaltanis ilaaluu dandeessanii hedduu takka laphee koona cabse maaliif har'a anis isheenis tokkuma garaagarummaan qabnu hunduu keenya dubartiidha. Walitti kolfuu walirratti duuluu miti obboleewwan koo hin balleessitee akkasii miti citii dhirsaa baaste habaastu kaa dhirsa ta'e inni maaliif citii akkamitti dhirsa ofii erga ta'een booda erga dhirsa jettee inni shiinuu isaa mana nu ijaar jette isaa didee akkamitti dubartii bira
taa'ee haadha manaa viidiyoo itti agarsiisa dubartii biraa bira ciisee viidiyoo itti agarsiisa jechuudha. Hanga ishii tuffatu hanga ishii hin barbaanne fi miti baga baaste icciitiisa kan akka kootti baga baaste hin jedhe. Maal oduu asa ta'e maal goote losi ta'e maal goota hin dhiistaa oksiteetu boocitu ma dhiistaa. Maaliif namni tokko sirraa baratu yoo namni sammuu qabdu dubartii sammuu qabdu sirraa barachuu hin dandeechi. Shamarri sammuu qabdu sirraa barachuu sanarraa barachuu hin dandeessan. Dhugaa rabbii isin jedha jechuudha. Akka ishii kanan ta'ina akka ishii kanan ta'ina. Oduu har'a mucayyoon tuni birrima hundatti erguyyuu baatte birrii gimmaashayyuutti ergite ta'eeti akkanatti himata goggaa sadii jechuun birrii waggaa sadii jechuun mana tokko ijaaree hin xumura lafa bitee jechuudha. Isheen har'atti ergite jechuudha. Akkuma namaa qusachuu kanan beeku jette dhugaa garaana nyaatte. Humna kanaafiyyuu obboloota koo of qusadhaayi isiniin jechuu barbaada. Sagalee illee isinitti hin dheeressuu isa lammataa isinii dhufa immoo viidiyoo ishee isa lammataa isinii dhufa. Baay'ee garaana nyaatte hedduu takka garaana nyaatte jechuudha mucayyoon tuni maaliif humna ishii dafqaftatte keessaa ani kana kan na gubee na aarseeyyuu viidiyoodha mucayyoo san viidiyoodhaniin dubartii biraa bira ciisee ishiitti viidiyoo agarsiisu santu garaana koo na gubee jechuudha maaliif xiqqaattus guddattus daalattus haadha manaa ishii isaatii barre akkamitti haadha manaa isaa ta'ee biratti agarsiisa hanga ishii tuffatu jechuudha walumaa galatti. Nah akkasii isiniin jedha obboloota koo akkasuma warroonni chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri immoo maamila kiyya taatan galatuma ulfaadhaa waaqa isinaa eebbisuu akkasuma immoo warri yaada fi qeeqa qabdan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabajaa waaqa isin wajjinaa ta'uu adaraa keetiin shawwadaminaa isiniin jedha adaraa haa xocheetii shawwadaminaa isiniin jedha isiniin jaalladha baay'ee.